Baga nagaan gara chaanaalii keenyaa dhuftan isiniin jecha akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Kun Naardostuu bidhaa sabiskiraayib gochuun dagatinaan isiniin jennaa. Naardostuubiin sabiskiraayib godhaa. Mucaa kana jajjabeessaa. Fayyadaman isinitti agarsiisa. Weebsaayitoonni itti fayyadamus yeroo ammaa kana weebsaayitii sadarkaa jalqabaarra jiranidha. Inni jalqabaa POA kan jedhu appilikeeshinii kanatti fayyadama yookaas weebsaayitii kanatti fayyadama. Weebsaayitiin kun jalqaba yeroo seentan iimeeli akkaawuntii keessa isin gaafata. Iimeeli keessan erga itti guuttanii dabartanii booda kunoo bakka kanatti kana isinii fidaa jechuudha. Bakka kanatti gaafa isinii fidu bakka pilaasii kanatti suura galchitu jechuudha. Suuraa irratti hojjechuu barbaadamu fakkeenyaaf suura goriillaa itti galcha. Goriillaa kana itti galcheetan isinitti agarsiisa. Erga itti galchee booda barreeffama dheeraa tokko Google Translate keessa galee ariifadhee barreessee sitti agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf suura kanatti suufinaaf ofiisiin jedhaan amma fakkeenyaaf suura kanatti suufii naaf ofiisii jedhee barreesseera. Akkuma beekamu gajjallaa kanatti Translate naa godheera. Koppiin godhadha. Ergasii booda keessaa ba'een gara appichaan weebsaayitichaan seena. Ergan seenee booda kun bakka barreeffamaa kanatti teestiin godha. Ergan godhee booda kallattii dhumaatiin asitti bu'eetan nan eega jechuudha. Daqiiqaa muraasa booda inni iyyuu naaf fida waan ta'eef piroosiin gochaa jira. Jenereetti gochaa jira. Isa booda inni iyyuu kunoo haala kanaatiin naaf fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun akkaataa kanaatiin naaf fideera. Erga naaf fidee daawunloodiin godhaa jechuudha. Daawunloodii godheen asirraa buusa. Yeroo baay'ee akkuma argina tiiktookii, yuutuubii wantoota adda addaa irra karaa ittiin namoonni wantoota adda addaa hojjechaa jiran goriillaa ta'uu, qamalee haa ta'uu, adurree wantoota adda addaatiin chaanaalii kanarraa wantoota baay'ee hojjechaa jiru. Haa ta'u ergasii amma gara tarkaanfii lammaffaattan ce'a. Bakka kanatti bakki isiniin galee jira jedhee yaadu asitti POA irratti jenereet gochuu qofa kan isin barbaachisu yookaas wanta gochuu barbaaddan magaalaa keessa nama deemaa jiru yoo jettan haala sanaan baakgiraawundii isinii tolchuu danda'a. Isa booda kallattiidhaan amma seessan naqa gara weebsaayitii kan biraan naqa. Weebsaayitiin irra dhaqu kun immoo heyjin.com jedha. Kallattiidhumaan heyjin yoo jettan isinii fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo viidiyoon hojjedheedha warreen kun viidiyoon hojjedheedha waan ta'eef haala kanaan kan isaan hojjetamanii jiranii. Isaan kana egaa jalqabaa kaasee amma dhumaatti isinittan agarsiisa viidiyooman amma buuserraa kaasee jechuudha. Inni kun viidiyoon dura hojjedheedha. Viidiyichi noormaalii jenereet waan hin taaneef qulqullina hin qabu yookaas dubbiin afaan koo kee dubbadheef kan inni dubbate ol duukaan deemu sababiin isaa jenereet waan hin godhiniif yookaas qulqullinni fuula isaaniirra jiran goriillaa fuula isaarra kan jiru kun sirnaan hin jiru waan ta'eef jechuudha. Isa kanaaf baay'ee qulqullina hin qabu. Aga tokko suura gara gadii kanatti argitan al tokko okee yoo isinii jedhee suuraan jenereet godheedha jechuudha. Noormaalii amma baasutti na eegaa fakkeenyaaf eeggadhaa. Namni hundumtuu chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa. Naardostuu birratti barumsa adda addaa argachaa jirtu waan ta'eef chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Fakkeenyaaf kunoo haala kanaatiin guutummaa guutuutti suura itti galcheetti achi akkaataa kanaatiin kan inni jedhu jechuudha. Garuu yoon barbaades akka gaaffiif deebiitti kan ittiin hojjechuu danda'u weebsaayitii kanarratti jechuudha. Weebsaayitiin kun ammatti dorgomaa hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf weebsaayitii baay'ee cimaadha. Egaa isa booddeedha. Kun wantoota kanallee kanan hojjedha jechuudha. Amma kallattiidhaan gara pilaasiitti deebi'eetan bakka pilaas jettu kana tuqeen indaganaa isinitti agarsiisaa jechuudha. Create AI kan jettu nu dhifti. Yoon fedhes immoo gara jalqabaatti deebi'es hojjechuu nan danda'a karaa isinii salphatu jechuudha. Karaan kun xiqqoo waan dheeratuu fi gara jalqabaatti deebi'een isinitti agarsiisa. Gara jalqabaatti deebi'ee hoom kan jettu irra dhufaa. Gara hoomii erga dhufeen booda jalqabarraa akkuma argitan viidiyoo yookaas aviraatar EV viidiyoo kan jettu karaa al tokkoof tuqa. Yoon fedhes immoo gara jalqabaarra kan jiru sana ergasiin booda upload photo kan jettu kun jirti. Isarra al tokkoof nan tuqa. Sana booda kunoo viidiyoon amma suuraan amma jenereet godhe nan fudhadha.
Ergan fudhadhee booda kun haala kanaan naa baasa. Erga naa baasee booda asirratti wantoota lama naa fida jala kanatti jechuudha. Akkas jedha upload or record audio jedha. Yookaan upload gochuu yookaas record gochuu jechuudha. Filannoo lama naa laata. Yoon galarii koorraa qabaadhe galarii koorraan fidadha. Yoon galarii koorraan dhabute immoo kallattiidhaan asumatti voice koo waraabaa jechuudha. Egaa isa kun amma landscape portraitiin jira. Yoon barbaade landscapein godha. Yoon barbaade immoo portraitiin godha jechuudha. Landscapein akkaataa itti YouTube'dhaaf ta'udha. Portraitiin akkaataa TikTokiif ta'u. Fakkeenyaaf kunoo akkaataa kanaan yoon tuqe TikTokidhaaf ta'a. Yoon akkaataa kanaan tuqe immoo YouTube'dhaaf ta'a jechuudha. Dalga ciise kun immoo ol qajeelee jechuudha. Garan barbaadetti deebisee hojjechuun danda'ama. Fakkeenyaaf ol qajeelchee bifa TikTokiif akka ta'utti jechuudha. Isa booda kallattiidhaan gara upload or record kan jettu kanarran tuqaa jechuudha al tokkoof. Ergan tuqee ammallee filannoo lama naa laata. Filannoon jalqabaa record audio jedha. Filannoon lammaffaa upload audio jedha. Filannoo isaan kana lamaan keessaa yoon upload godhe gara faayilaan deema kunoo jala kan upload file jetti. Yoo record gochuu barbaade immoo gara dudduubaatti. Deebiin upload godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan sekeendii 14 kanan fudhadha. Ergan fudhadhee booda jala kanatti akkas al tokkorran tuqa. Ergan tuqee booda add audio kan jettu naa dhufti. Erga naa dhuftee booda addiin godha. Isa booda kallattiidhaan sagalee koo fi sagalee goriillaa kanaa ol fudhachiisaa jira jechuudha. Sagalee koo fi sagalee goriillaa kanaa ol fudhachiisaa jira. Amma ol fudhachiisee xumurutti nan eega. Fakkeenyaaf kunoo gara dhumaa kanatti generate kan jettu jirti. Erga ol fudhachiisee raawwadhee booda generate kan jettu jirti. Yoon barbaade immoo bakka kanatti barreeffama akkaataa sochii goriillaa kana akkaataa inni itti dubbachuu qabu barreessuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama gabaabaa tokko barreessee sitti agarsiisa bifuma ammaa kanaatiin akkas jedheen barreessa. Sochii argisiisaa dubbatu jedhaan. Sochii argisiisaa dubbatu jedheen barreessa. Weebsaayitoonni baay'een Oromiffaa hojjechuu waan hin eegaliniifan gara Ingiliffaatti kanan deebisee isa kanaaf ariifatanii hojjechuudhaaf haala kanaatiin fayyadamuun gaariidha. Isa booda fideen bakka duwwaa kana keessatti test godha. Isa booda generating godhaa jechuudha. Isa booda erga generate tuxxanii booda viidiyoon keessan daqiiqaa muraasa booda haala kanaan xumuree isiniif baasa jechuudha. Erga generate tuxxanii booda keessaa baataniitu gara dhumaa kanatti eeggattu jechuudha. Amma viidiyoo tana guyyaa irraa hojjedheedha waan ta'eef normaalii kana booda tarii viidiyoollee naaf dalaguu dhiisuu mala. Egaa viidiyoo tan guyyaa irraa hojjedhe jala kanatti babaasee jira. Fakkeenyaaf haala kanaatiin TikTok irrattis ta'e viidiyoota iddoo adda addaatti hojjechuu dandeessu. Fakkeenyaaf jalqaba irratti akkuma isitti agarsiisee ture bakka gurraacha kaallee tuxxanii kallattiidhaan gara viidiyoo keessan fidachuu dhaquu ni dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddan asirratti wantoota baay'ee hojjechuu ni dandeessu. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf weebsaayitii kanarraa waan baay'ee hubachuu dandeessu gadi qabdanii yoo sirnaan ilaaltan jechuudha. Wantoota baay'ee argachuu dandeessu. Wantoota baay'ee irraa hubachuu dandeessu jechuudha. Egaa sanan namatti immoo caalaa immoo namni gadi fageenyaatiin yoo waa qorate yoo waa hubate sirnaan barachuu hubachuu danda'a waan ta'eef. Innaa sa'aatii kana yeroo ammaa kana onlaayinii irraa wantoonni adda addaa bineeldotaa fi bineensonni adda addaa onlaayinii kanarratti yeroo olii gadi dubbatan AI fayyadamuudhaan waan ta'eef burjaajii akkasitti hin taane baay'een keessan akkamitti akkas ta'a jettanii akka hin yaadnee fi artificial intelligenceedha jechuudha. Dhaabbatii
oomisha artificial intelligence dhaabbata Ameerikaati. Kana durallee yeroo meeqasitti dubbadheen ture. Innaa haala kana wajjin wal qabatu gadi fageenyaan hubachuun gaarii ta'an isiniin jedha. Ammallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Yaada keessan koomentii irra naaf ka'a. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Ciao.